Oduu torbee kana qabadee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjinan Munawwar Ahmadi. Sagantaan guddichi iftaaraa daandiirraa magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaatti qophaa'uuf kan saganteeffame torbee kana keessa ture. Haaluma kanaan magaalaa Dirree Dhawaatti sagantaan iftaaraa daandiirraa bifa adda ta'een guyyaa har'aa akka gaggeeffamuuf jiru ibsamee jira. Sagantichi guyyaa har'aa Ebila 8 bara 2023 kan qophaa'e yeroo ta'u, jalaa bultirraa kaasee sagantichaaf qophiin barbaachisu taasifamaa jira. Sagantaan iftaara daandiirraa Dirree Dhawaa kunis dhaadannoolee 23 jedhuun beeksifamaa ture. Kana jechuun quraana 20, raashina harka qalleeyyii 20 fi uffata ijoollee harka qalleeyyiif 20 kan kennamu ta'uunis baramee jira. Sagantaa kanarratti dhiirtii mudawwara adii fi dubartiin hijaaba gurraacha akka uffatanis jalqabumarraa dhaamamee jira. Iddoon iftaaraa Dirree Dhawaa kunis dirree baabura lafaa yookaan laga hariitti kan qophaa'e ta'uunis baramee jira. Bifuma wal fakkaatuun sagantaan iftaaraa daandiirraa magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalatti qophaa'uuf duulli qulqullinaa guyyaa har'aa gaggeeffame. Sagantaa iftaaraa daandiirraa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kunis guyyaa har'aa Ebila 8 bara 2023 kan saganteeffame yeroo ta'u, ganamaarraa immoo sagantaan duula daandii qulqulleessuu Addabaabaayii Masqalatti taasifamee jira. Duulicha irratti jiraattonni magaalaa Finfinnee, dargaggoonni, tola ooltota, abbootiin amantaa akkasuma qondaalonni mootummaa argamuun qooda irraa fudhataniiti jiran. Ragaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argame akka agarsiisutti sagantaan iftaaraa daandiirraa sa'aatii 12 irraa eegalee ni gaggeeffama. Hawaasni musliimaa ji'a Ramadaanaa keessa walitti dhufuun waliin furuu fi dhabaa nyaachisuun jaalalaan dabarsuun beekama. Adeemsi humna addaa naannolee deebisanii gurmeessuu naannolee hundatti hojjetamaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa kan beeksise torbee kana keessa ture. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa Ebila 7 bara 2023 laatiin hojii humna addaa naannolee deebisanii gurmeessuu kun of eeggannoo fi xiyyeeffannoo addaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ministeerri deetan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawwiit Kaasaa ibsaniiti jiran. Riiformiin humna addaa eegalamuun erga ibsameen booda naannoo Amaaraatti mormiin uumamuun dhagahame. BBC'n jiraattota wabeeffachuun akka gabaasetti hiriirri mormii naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru humni addaa naannichaa hidhannoo hin hiikkatu jechuun gaggeeffamaa jira. Ministeerri deetan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Salaamaawwiit Kaasaa caasaalee kanneen deebisanii gurmeessuun biyya birmadummaa ishee mirkanaa'e ijaaruuf qooda olaanaa qabaachuu eeranii adeemsa kana gufachiisuuf qaamolee olola sobaa tamsaasaa jiranirraa hawaasni of eeggannoo akka taasisullee himanii jiran. Raayyaa cimaa fi waaltaa ta'e ijaaruun barbaachisaa ta'e argamuu isaatiin adeemsi humna addaa naannolee irra deebiin gurmeessuu naannolee hundatti bifa wal fakkaatuun gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii jiran. Qorannaa gaggeeffamaa ture bu'uura godhachuun humni addaa naannolee caasaalee garagaraan irra deebiin akka gurmaa'u kallattiin kaa'ame hojiin eegalamuu qondaalli tun himteeti jirti. Kanuma wal qabatee qondaalli waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasee dhimmicha irratti haasaa miidiyaalee biyyattii tokko waliin taasisaniin humna addaa naannolee hunda keessatti riiformii godhuuf akka jiran hime, kanas heera mootummaa kabajuufi jedhe. Akka qondaalli kun jedhutti akka heera biyyattiitti naannoleef seeraan kan kenname poolisii idilee malee humna addaa ijaarrachuun hin jiru jedhe. Kanaaf humnoonni naannolee garii karaa raayyaa ittisa biyyaa kaan gara poolisii federaalaa akkasuma gariin ammoo gara poolisii idileetti akka dabalamuuf jiran dubbate. Kana malees humni addaa naannolee sababni bifa haaraan gurmeessuun barbaachiseef sababuma irratti waan ijaaramaniifi jedhe. Humni addaa naannoo Amaaraa kanneen amma hawaasni naannichaa akka hidhannoo hin hiikkanne mormaniif kun waggoota lamaan dabraniif naannolee akka Tigraay fi Oromiyaa keessatti yakka waraanaa raawwachuun Ameerikaa fi dhaabbilee mirgoota namoomaa himataa turuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiru mariin furuuf hojjechaa jiraachuu kan ibse torbee kana keessa ture. Gabaasaalee miidiyaalee Itoophiyaa akka agarsiisanitti waldhibdee fi rakkoo nageenya jiru karaa tasgabbii qabuu fi mariin furuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu gabaasan. Akka gabaasaa kanatti koomishiniin haaromsaa biyyaalessaa dhiyeenya kana hundeeffame marii hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti guyyaa kaleessaa gaggeessaniin biyyattii keessatti qaamolee hidhatanii socho'anii rakkooleen garaagaraa mudachuu himanii kanas karaa ce'umsaa haqaatiin furuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Biyyoonni garaagaraa lolaa fi waldhibdee mudatee booda nageenya waraa mirkaneessuun guddina dinagdee fi hawaasummaa mirkaneessuuf deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffannoon akka hojjetanis eeramee jira. Biyyattii keessatti bara 1960 irraa eegalamee yeroo 60 caaluuf yaaliin deebisanii dhaabuu akka adeemsifame ragaan koomishinicha irraa argame ni mul'isa. Waggoota lamaan dabran rakkoo nageenyaa mudateen biyyattii keessatti lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun rakkoo hawaasummaa fi dinagdee hamaaf saaxilamuun kan ibsame. Marii kanarratti rakkoo kanarraa hawaasa dandamachiisuuf Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mariin taasifamuu yaadachiisaniiti turan.
Dabalataanis kaayyoon koomishinichi hundaa'eef loltoonni duraanii hawaasa waliin jireenya idilee akka jiraatan hojii misoomaa nageenyaa fi ijaarsa dimokiraasii keessatti akka hojjetaniif yaadamee akka ta'e koomishinii haaromsaa biyyaalessaa Ambaasaddar Tashoomaa Toogoo wabeeffachuun miidiyaan biyya keessaa gabaasee jira. Sagantaa kanaan naannoleen biyyattii torba kan hirmaatan yeroo ta'u loltoonni 215 hanga 250 ta'an deebisanii dhaabuuf karoorfamuun eeramee jira. Hojirra oolmaa isaas abbummaa isaatiin mootummaa federaalaa fi kan naannootiin kan hoogganamu yeroo ta'u fedhii loltoota duraanii irratti kan hundaa'u qaamoleen deeggarsa barbaadan manguddoota qaama miidhamtoota dubartootaa fi daa'immaniif xiyyeeffannoon kan kennamu ta'uun eeramee jira. Marii kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbii dubbataniin naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen hawaasni naannichaa rakkoo diinagdee fi hawaasummaaf saaxilamee jira. Mootummaan rakkoo nageenya naannichaa furuuf qaamolee hidhatanii sosochaniif waamicha taasisuu fi kanaanis jijjiiramni jiraachuu hime. Dhimmicha ilaalchisuun dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa barruu gabaabaa ebla 3 bara 2023 miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxanseen loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaaf lolaa jiran kanneen baay'inaan 250 ta'an hidhannoo hiikkachiiseen haaromsa kennee fi qubachiise jechuun mootummaan Itoophiyaa dippiloomaatota irraa deeggarsa gaafataa jira jedhe. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa lola kaawwa biyyattii fi bakkoota biroo jiran waliin wal qabsiisuun deebisanii gadhaabuuf qarshii biliyoona 29.7 gargaarsa akka godhaniif dippiloomaatota teessoo isaanii Finfinnee godhataniif waamicha taasisuun gabaasa kana keessatti eeramee jira. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa jedhamu tibbana hundeeffame kun naannolee torba of jalatti kan hammate yeroo ta'u Oromiyaa, Amaara, Affaar, Tigraay, Binishaangul Gumuz, uummattoota Kibbaa fi Gaambeellaadhas jedhame. Marsaa jalqabaa naannolee 3 Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti kan hojjetu yeroo ta'u loltoota haaroman kana tokkoon isaaniif qarshii 36,000 hanga 60,000 akka kafalanis sanadicha irraa hubachuun ni danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsatti bana baaseen dubbii muummichi ministeera Abiyyi Ahmad paarlaamaa biyyattii irratti dubbate kan marii alaaraa ilaallatu miti jedhe. Yaalii kanaan dura taasifamee ture jedhameefis yaaliin ture yaalii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii mari'achuu osoo hin taane yaalii koree hundeessanii waraana bilisummaa Oromoo qeenxee galchuutis jedhe. Yaaliin akkasii kun immoo yaalii araaraa dhugaa fiduuf godhamuu miti jechuun ibsee ture. Humni waraana nageenyaa fi odeeffannoo Itoophiyaa lammiilee biyya alaa fi michoota isaanii biyya keessaa 90 ol ta'an kanneen seeraan ala albuuda baasan to'achuu kan ibsa torbee kana keessa ture. Waajjirri nageenya odeeffannoo biyyattii ibsa bana baaseen lammiileen biyya alaa kanneen seeraan ala gara Itoophiyaa seenuu fi michoota biyya keessaa isaanii waliin ta'uun hojii albuuda seeraan alaa irratti bobba'uu isaaniitiin kan shakkaman 90 ol to'atamuun ibsamee jira. Haaluma kanaan lammiileen biyyoota alaa 45 ragaa imala seera qabeessa, viizaa seera qabeessaa fi hayyama jireenyaa malee gara Itoophiyaa seenan lammiilee Itoophiyaa 3 waliin naannoo Gaambeellatti hojii seeraan ala warqee baasuu fi albuuda adda addaa irratti bobba'an jaaman to'annoo jala oolchuu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun lammiileen biyya alaa maqaan isaanii hin ibsamin 47 kanneen ragaan isaanii seera qabeessa, viizaa seensaa fi hayyama jireenyaa malee Itoophiyaa seenanii fi naannoo Binishaangul Gumuz keessatti warqee seeraan alaa fayyadamuu fi albuuda biroo oomishuuf bobba'uun shakkaman to'annaa jala oolanii jiru jedhe waajjirri nageenyaa fi odeeffannoo Itoophiyaa. Dabaluunis dhaabbileen dhuunfaa 9 fi lammiileen Itoophiyaa 7 garee kana keessatti argaman waliin hidhamanii akka jiran ibse. Humni waloo nageenyaa fi odeeffannoo kun hordoffii fi eeruu hawaasa naannoo irraa argate irratti hundaa'uun shakkamtoonni kunneen albuuda seeraan alaa baasuu qaba osoo hin taane albuudota kana karaa seeraan alaatiin biyyaa baasuu irratti bobba'uu isaanii hubachuu akka danda'e dubbatee jira. Itti dabaluunis faayidaan biyyattiin argachuu qabdu kan dhoowwate jechuunis himate. Tarkaanfii wal fakkaatan naannolee biroo keessattis ni fudhatama kan jedhe humni waloo kun gochaa yakka akkanaa ittisuu fi to'achuuf hawaasni qindoomina taasisuu fi odeeffannoo kennuun qaamolee nageenyaa waliin tumsuu akka qabullee gaafatee jira. Tole gaafa yoomtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabanne hanga soojjiin ture munoo waraama diyogeessa kaameeraaf teknikaa abdii malis nafaana ture qophiilee biraatti.